yaa obboleeyyantii waan kaameraan kun nu goote baruma takka dubbanna jechuudha. Nama hedduutu kaameraa kanaan saaxilamee jechuudha. Shinti beetii keessa yeroo seentanii isin shaaworii galtan an qofaa koon jira namni nan argu jettu kaameraan dhoksaatti isin waraabee nama meeqatu kifilii isaa keessatti osoo shaaworii galee qaama qullaa taa'uu osoo uffata jijjiirratu qaamni isaa nama harka galee jira jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimsaa. Keessumaa namoonni reefu biyyarraa baatan of eeggannoo cimsaa. Ani wanti kaameraan kun na goote waa hedduudha. Mudannoo kiyya tokko lamaan isinii himuu hin danda'u jechuudha. Garuu adaraa akkuma isin of eeggattan bicheen isiniif dhama. Yeroo ammaa kana mana isaanii keessatti dogoggora tokko goote kaaduu hin dandeessu. Maaliif wanti hojjetu hunda isaa kaameraan seef gochaa oola jechuudha. Warri ijoollee eegdan yoo isin ijoollee rukuttan yoo isin ijoolleetti nyaata kennuu baattan yoo isin uffatatti jijjiiruu baattan waan hunda seef godhaa oola. Isaan bilbila isaaniirra achi ta'anii ilaalu jechuudha. Isin garuu namni na argaa jiru mana keessa kaameraan hin jiru jechuu dandeessu. Kaameraan kun isa guddaadha isa saqqalamuudha. Kana bichaa miti kaameraan xixiqqoo jira guguddaa jira kan ijaan mul'achuu hin dandeenye kan isaan magarrajaatti haa ta'u maskootitti haa ta'u waan arganitti akkas godhanii achi teessee waan nama miimoorii fudhattu haa taatu malee miimooriin fudhatti taanaan achi teessee hojii keessan seef gochaa oolte jechuudha. Ammas immoo isaan bilbila isaaniirra akka nama TV daawwatutti bilbila isaaniirra waan isin gootan hunda isin daawwachaa oolu jechuudha. Ani sababa kaameraa kanaatti waggaa tokko nyaata sodaadhee qaama kiyyatti ba'ee maaliif kaameraan akkas na bira jira waan an hojjedhu hunda ni arga jechuudha. Namoonni tokko namni sodaa rabbii hin qabne shinti beetii keessallee kan kaantu jiru. Maaliif suuraalee adda addaa shinti beetii waan tokko yeroo arginu kaameraalleen kan shinti beetii keessa jiru argaa turre jechuudha. Persentii 100 keessaa 95 mana kaameraan jirudha. Yoo baay'ate persentii 5 namoonni kaameraa hin qabne. Isaan suniyyuu 100% in amansiisan. Maaliif yeroo ammaa kana bilbila keetii waan ati namaa jinaa softu, waan ati jaalallee kee jettu, waan ati jaalallee kee firgitu isaan bilbila kee hidhatanii jiru jechuudha. Namoonni waayifaa isaanii fayyadamtan akkasuma kaameraa mana keessa jiru 100% waan an godhu kana ana qofaa godha namni nan argu jettanii of hin amanina. Waan namni godhu ka bilbilarra waan ati afaan Oromoon haasoftu waan ati afaan barbaadin haasoftu afaan isaanii irratti deebifatanii jechuudha. Waan ati mana isaanii kana keessa teessee gochaa ooltu waan ati dubbachaa ooltu waan ati nama ergaa ooltu waan ati isaanii jechaa ooltu kulli isa kan seef godhataa oolantu jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana teknooloojiin baay'ee tokko jajjabaatee jira baay'ee tokko ulfaatee jira yeroo tokko wayii jechuudha. Mucaa saraatanyaa ta'e wayii Itoophiyaarraa fidatanii jarri tokko jara kana miti mana biraan ture duraan waggaa 3 dura jechuudha. Saratanyaan sun aaraadha reefu biyyarraa dhufti kifilii wayii kennaniif kifilii sana keessatti isheen nama janajjanti nama jinaa soofti maaliif namni na argaa jiru itti waan barbaadde gooti jechuudha. Yeroo sanatti aatii saratanyaa fudhatte sun dhuftee maal naan jetti saratanyaan kan konaa jetti naan baalagee keessaa ishee dhumaati jetti maaliif hin jedhe dhiira dhungachaa bulti jette qullaa akka barbaadde taa'aa bulti jette uffata akka isheen godhattu jette uffata dafteen uffattu qullaa teessi jette baalagee ishee dhumaati biirootti ishee deebisaara jedhe. Ilaa mucaan kun osoo akka kaameraan jiru beekte yaa obboleeyyantii namni kamuu gaarii ta'uu barbaada malee badaa ta'uu hin barbaadu. Kanaaf yeroo shinti beetii keessallee seentanii paantii keessan uffadhaatti shaaworii keessan galaa yeroo mana shaaworii irra baatan illee yoo isinii danda'ame shinti beetii keessatti uffata keessan uffadhaa. Maaliif shakkii qabdu taanaan 100% mana hunda jira jechaan jiru garuu shakkii qabdu taanaan xiqqoo sodaa qabdu taanaan sirriitti qaama keessan sataraadha. Maaliif osoo isin hin beekin qaamni keessan yoo isin jalaa ba'e googilii keessallee isin jalaa seenuu danda'a waan ta'eef of eeggannoon baay'ee tokko barbaachisaadha isiniin jechuu barbaada. Warroonni itti beektanii itti beektu maal akka gochuu qabda maal akka gochuu hin qabnes nu sirriitti of beektu. Warri of hin beek warri immoo kaamerumayyuu hin beekne keessumaa ijoolleen dhiyeenya biyyarraa dhuftanii waan isin godhaa ooltan waan isin hojjechaa ooltan akka isinitti nyaattan hojii hagamii akka isin hojjettan isaan akka nama TV daawwatutti ta'anii bilbilarraa seef godhatu jechuudha. Kun kaameraa guddaadha. Osoo mana keessatti saqqalame amma kana namni barbaade arguu danda'a. Maaliif kaameraan na argaa jira jedha jechuudha. Argaa jirtu miti. Garuu xixiqqoo jira. Xixiqqoo ka ijaan argamuu hin dandeenye ka mana faayitti akkatti waama magarrajaatti yookiin maskootitti yookiin muka ifa biratti akka isin cheegochuu hin dandeenyetti kan ka'antu jiru jechuudha. Ani yeroon jalqaba biyyarraa dhufu sana mana kaameraan jiru yeroon seene kaameraan jiraachuu dhiisuu hin beeku jechuudha. Maaliif akkuma barbaadetti hin jiraadha. Waan an gochuu barbaade isin godha. Booddee keessa waan an godhee kanan goone jedhu yoo natti tole godheeraan jedhu yoo natti tolle hin goone laakiin jedha hin goone viidiyoo fidanii natti agarsiisan waan an godhe kulli fidanii natti agarsiisan eessa kenna qaga
waan badaa godhee osoo hin taane yeroo sana yoo mucaatti dafee uffata jijjiiruu baadhe yoon dafee mucaatti nyaata kennuu baadhe yoon godheera saaxiin hin godhe yoon jedhe isaan achi taanii hojii kossee godhachaa jiru kaameraan isheen bakka hojii teessee bilbilarraan alaalti ani garuu mana taa'eetiin lakki yoon jedhe ammuma viidiyoo fuutee natti agarsiifti jechuudha. Asfaraarraa akkasii keessan ture sababa kanaatti waa nyaachuu sodaadhee waa dhuguu sodaadhee waa hojjetachuu sodaadhee sa'aatii dheeraa hojii irratti hin dabarsaa haala kanaan illee of miidhaan ture jechuudha. Wanni isinitti himu keessaa tokko kaameeraa jira jettanii lubbuu keessan hin hiraarinaa of hin cinqinaa kaameeraan sa'aatii 24 sinaa waraabu maaliif hojii keessan hojjedhaa waan hojjechuu qabdan hojjedhaa nyaachuu qabdu miti nyaadhaa maaliif namni tokko nyaate malee hojjechuu hin danda'u dhuge malee hojjechuu hin danda'u namoonni akka kootti kaameeraa sodaatanii qoonqoonuuf cinqitan waa tokko godhachuuf qoxxobdanii sodaarraan kan ka'e kun wallaalummaadha. Namni mana namaa keessa jiru sammuun isaa ni garbooma maaliif ofitti amanamummaa qabu yeroo hundaa sodaadhaa rifaatuudha haa ta'u malee garuu ittumaa of cinqoo hin qabdani kaameeraa yoo jiraates tirii keessan uffata keessan sirriitti uffadhaa of sitaradhaa deema yeroo mana shaaworii galtanis of eeggannoo godhaa namoonni hundi ka shinti beetii keessa kaahan miti tokko ka rabbii hin sodaanne ka rabbi jiraayyuu hin beekne baalagee tokko jira jechuudha kan shinti beetii keessa kaa'e qaama namaa waraabuu jira. Akkasuma kifilii namaa keessa kaa'e namni kifilii isaa keessatti waan barbaade ta'uu danda'a maaliif agar rifeensa filadhutti qaama qullaan taaqoo qaamni kee qilleensa naa fudhatu jechuu jira. Akkasumallee galgalallee namni tokko ka uffata uffatee buluu hin jaallanne ka qaama qullaa buluu jira ibsaa faa banatee kifilii keessatti waan barbaade taata jechuudha. So namni garuu waan ati gootu tokko yookaan seepsi godhu ta'e wallaahi baay'ee tokko ulfaataadha isiniin jechuu barbaada. Dhibbarraa dhibbatti of eeggadhaadha. Kaameraan kun isa guddaa isaatii xixiqqaasaa jira kanumayyuu namni arguu hin dandeenye isiniin jechuu barbaada. Hin sodaatinaadha yeroo mana shaaworii galtan bichii of eeggannoo godhaa malee hin sodaatinaa. Egaa hordoftoota kiyya ani ammaan duratti waan kaameraa yeroo tokko wayii waan na mudate ajaa'iba takka jira jechuudha. Qaalittiinan bira hojjechaa ture waggaa 3 dura mana biraa wayiin ture. Kaameraa masanyii kanaatu saqqalamtee teessi waan nam jedhu hunda seef gooti jechuudha. Birrii wayii xaawulaarra keessa deemte. Birrii sana yoon fudhee ka'ee hin fudhanne jedhe maaliif viidiyoo na waraabaa jira miti isheen achi teessee waan an godhu ilaaluuf xaawulaarra birrii keessa deemte wallaahi billaahi achumaan aaree gubadhe jechuudha. Ani immoo viidiyoo bilbileen namatti agarsiise jechuudha. Na laalaalti miti na laalti jedhe maaliif hedduu tokko naaraanii natti dhaga'ama jechuudha. Yaa achumaanii birrii sana yoon fudhadhee jedhee na salphisuuf na qaanessuuf hinatte jettee viidiyoo koo namattis agarsiiftee anaanis hattuu gootee salphiftee mana sana na baasuuf jecha kaameraa saqqalattee birrii xaawulaarra keessee manaa baate jechuudha. Birrii xiqqoo miti birriin sun birrii suudii birrii 500 jechuudha. Maaliif amma waan akka birriin suudii birrii guddaadha jedhee hatuu danda'u tokkooti jechuudha. Ani garuu wallaaltuu akkasii miti waan na miidhuuf waan na fayyadu sirriitti waan an beekuuf hin dogoggoru jechuudha. Akkasuma hordoftoota kiyyaa of eeggannoo guddaa cimsaa kaameraan kana fakkaatti namni kaameraa harkaan qabee nama waraaboo hin jiru maaliif baay'ee sodaata namni keenya viidiyoo kiyya like subscribe gochuu hin dagatinaa akkasuma nama jaallattaniif share godhaa isiniin jedha galatoomaadha. Kanuma hordoftoota kiyya kaameraan kana akkatti sirriitti na waraabuu jirti yoo kana waraabaa jirtu taate